Dawa Utesa Dukele. Goes the goalkeeper, Muhammad. Sporting. Ya kama Kenya jabane aegalu. Sporting. Lakire jenne undana sosolu. Sporting. Lakire jenne undana sosolu. Sporting. Okayu bikayuti sporting opadu. odeeffannoo bargamaatti Yoncoo Mohamed Salaan taphaara Liverpool Brighton waliin taphatuun miseensa garichaa keessatti akka hammatame leenjisaan kan Liverpool Arne Slot kan isaan dubbatanii kibxata darbee Champions League Europaatiin miseensa garichaatiin ala taasifameeti kan ture kaleessa leenjisaa Liverpool Arne Slot waliin mari'achuudhaan taphaaraatiif miseensa garichaa ta'uu leenjisichi kan isaan dubbatanii rakkoo gidduu keenya ture mariidhaan hiikneera jechuudhaan kan isaan dubbatanii itti ufiinsa qabamoo kan jedhu gaafiidha. Mohamed Salaan har'a miseensa garichaa ta'uudhaan wixata dhufamu gara Egypt waancaa Afrikaatiif kan imaluunita biyyisaa Egypt waancaa Afrikaattiin hanga xumuraatti yoo imalte hanga waxabajjii 18tti gara Liverpoolitiin deebi'uudha. Mohamed Salaan marii leenjisaa kilabichaa waliin taasisee booda filannoo jalqabaatiin gara dirree seenii har'a taphatamu teessoo jijjiirraa ta'a kan jedhu kan eegamu ta'uu odeeffannoo biraatiin Arsenal taphaara Wolves waliin qabuu fi taphattoota hedduu miidhaman akka hin arganne leenjisaan kilabichaa Mikel Arteetaan kan dubbatee leenjisichi kaleessa taphaarraa ilaalchisuudhaan yaada miidiyaaf ibsa kenneen William Saliba, Julian Timber, Declan Rice, Trossard taphattoonni kunneen miidhamarratti akka argaman leenjisichi kan dubbate. Salibaan sababa miidhamaatiin taphoota afur darban Arsenaliif hin taphanne har'a Arsenal tapha Wolves waliin taphatuun taphatichi gara dirreetti carraan deebi'uusaaf baay'ee dhiphaa akka ta'e Arteetaan kan dubbate. Tapha Evertoniif garuu deebi'uu akka malu kan dubbate. Julian Timberiif akkasumas immoo Declan Rice Julian Timbers miidhama salphaa Declan Rice immoo dhukkubsachuudhaan leenjichi kan dubbate. Taphaaraatiif taphattoonni kunneen carraan ga'uu isaaniis dhiphaa akka ta'e kan dubbate Arteetaan akkasumas immoo Leandro Trossardis taphaaraatiif shakkiisaa ta'uu dubbateera. Odeeffannoo biraatiin Igor Thiago fi akkasumas immoo Enzo Maresca badhaasa taphataa fi leenjisaa cimaa Premier League England kan baatii sadaasaa injifataniiru. Igor Thiago goolii 5 sadaasaa keessa kan galchee kubbaa kallattii goolee 7 yaaluudhaan 5 kan galchee sababa kanaan badhaasa kana kan injifatee taphataa Brentford jalqaba badhaasa kan injifate ta'uudhaan kan galmaa'e taphataan lammii Brazil kun leenjisaan Chelsea Enzo Maresca immoo leenjisaa cimaa Premier League England kan baatii sadaasaa ta'uudhaan badhaafamaniiru. Chelsea sadaasa keessa Premier League Englandin immoatamne taphoota afur keessaa 3 injifachuudhaan tokkoon qixa Arsenal waliin kan ba'e Marescaan badhaasicha yeroo lammaffaaf kan isaan injifatanii seenaa leenjisummaa isaaniitiin. Chelsea garuu dhiheenya kana ga'umsa gadaanaa mul'isaati kan jiru. Leenjisichi qabxii sadaasa keessa galmeessaniin kan isaan badhaafaman. Premier League England torbee 16ffaatiin har'a taphoonni taphatamu har'a halkan sa'aatii 5 Arsenal Wolves kan simatu ni ta'a. Arsenal Champions League Europaatiin Club Brugge injifatus Premier League Englandin torbeera. Aston Villaadhaan daqiiqaa xumuraatti gool irratti galeen 2-1 mo'atamuun isaanii beekama. Har'a liigichaan gara injifannootti deebi'uudhaaf kan morkatu ni ta'a. Tilmaama injifannoo kilaba argatedha. Arsenal Premier League England bara dorgommii kanaan hanga ammaatti kilabiin hin injifanne Wolves qofa taphoota liigichaa 15 taphatee keessaa 13 mo'atamuudhaan lamaan qixa kan ba'e kilaboonni Premier League England Wolves waliin yeroo morkatan salphumatti qabxii 3-3 kilaba kanarraa fudhachaati kan jiranu. Liigichaan taphoota 7 darbe walitti aansee mo'atameera. Wolves injifachuu miti kilaboota irratti illee goolii galchuudhaaf kilaba rakkate. Wolves Premier League Englandin taphoota 7 darbeen yeroo walitti aansee mo'atamu goolii 4 qofa kilabichi kan galchee. Sababa kanaaf Arsenal tapharraa salphumatti injifataaf kan eegamu. Kilabichi garaagarummaa qabxii lamaan Premier League England dursaati kan jiru. Jalqaba qabxii 7tti bal'iseeti kan ture ta'us dhiheenya kana garuu Arsenal dirree fiinaala qabxii gadaanaa galmeessaa jiruun qabxiin kun gara lamaatti kan jalaa dhiphate. Har'a yoo injifate hanga boru Manchester Cityin taphatutti garaagarummaa qabxii gara 5tti kan bal'isu ni ta'a. Riikardii gaarii Arsenal Wolves irratti ni qaba. Premier League Englandin taphoota 8 darbe
walitti aansee Arsenaal Wolves kan injifate sa'aatii 12tti har'a Chelsean Everton kan simatu ni ta'a. Chelsean goomsa wal fakkaataatiin imalaatiin jiru. Everton ammoo imala ba'eessa irratti kilaba argamu. Liigichaan taphoota 5 darbee keessaa 4 injifachuudhaan tokkoon qofa kan mo'atame. Chelsean ammoo taphoota 4 darbee keessaa tokkollee injifachuu hin dandeenye, lamaan mo'atame, lamaan qixa kan beek kilabiin har'a injifate. Chelsea fi Everton keessaa sarakkaasaa fooyyeffachuudhaaf carraa kan argatu ni ta'a. Chelsean qabxii 25 walitti qabachuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argamu. Everton ammoo qabxii 24 7ffaa irratti kilaba argamudha. Leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan Everton injifachuun baay'ee murteessaadha jechuudhaan taphichaan dura yaada kan isaan kennanii Cole Palmer fi Wesley Fofana tapharraatiif qophii ta'uu Enzo Marescaan kan isaan dubbatanii Liam Delap ammoo hagam dirreedha akka fagaatu hin beekamne jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Har'uma sa'aatii wal fakkaataa 12 Anfielditti Liverpool Brighton kan simatu ni ta'a. Kilaboonni lachuu qabxii qixa 23 walitti qabachuudhaan garaagarummaa gooliidhaan kan isaan wal caalanu. Brighton garaagarummaa gooliitiin sadarkaa 8ffaa irratti argamu. Liverpool sadarkaa 10ffaadha borusitti fuudhaan Premier League England torbee 16ffaatiin Crystal Palace Manchester City Selhurst Parkitti kan simatu ni ta'a. Nottingham Forest Tottenham Sunderland Newcastle United West Ham United Aston Villa waliin kan taphatan ni ta'a. Taphataan City Rodri amma sababa miidhamaatiin tapha boruutiin ala ta'u. Kilabichi kan ifoomsee wixataa immoo Manchester United Bournemouth kan simatu ni ta'a. Gama Manchester United Matthias De Ligt sababa miidhamaatiin tapha wixataatiin ala ta'u. Ruben Amorim kan dubbate La Liga Spainin kaleessa Real Sociedad dirree isaa irratti Gironaadhaan goolii 2-1 kan mo'atame. Har'a dursaa liigichaa Barcelona Nou Campiti Osasuna waliin kan taphatu ni ta'a. Erga Camp Noutti deebi'ee booda Barcelonaan taphoota liigichaa 4 darbee walitti aansee injifateera. Garaagarummaa Real Madrid waliin qabus gara qabxii 4tti kan bal'isee har'a dursee waan taphatuuf yoo injifatee gara qabxii 7tti bal'isuudhaaf carraa kan argatu ni ta'a. Taphoota 2 darban morkataan Barcelona Osasunaan injifachuudhaan har'a Barcelonaadhaaf qormaata ni ta'aaf kan eegamu. Har'uma Atletico Madrid Valencia Mallorcaan Elche Getafe Espanyol waliin kan taphatan ni ta'a. Boru Real Madrid Deportivo Alaves waliin kan taphatu ni ta'a. Tapha kanaan booda dhiibbaa keessa kan jiru leenjisaan Real Madrid Xavi Alonso hojiirraa kaafamu akka malu gabaafamaatti kan jiru. Tarii taphicha yoo injifate illee hojiirraa kaafamuu akka danda'u miidiyaaleen gabaasaatti kan jiranu. Gariin ammoo yoo injifate hojii leenjisummaatiin itti fufuu danda'a jechuudhaan gabaasaatti jiru. Premier League dubartoota Itoophiyaa torbee 12ffaatiin kaleessa Shaggar Buna Ergaa Caffee waliin taphachuudhaan goolii 2-0 injifachuudhaan qabxii isaa 24 gaachuudhaan sadarkaa tokko fooyyeffachuudhaan sadarkaa 4ffaa Machaalirraa kan fudhate. Kilabicha ammas tapha qixxeessituu tokko ni qaba. Arbaa Minci Buna Sidaamaatiin goolii 1-0dhaan yoo mo'atamu Bahar Dar 1-0dhaan Lidataa kan injifate. Har'asitti fudhaan kutaa magaalaa Boolee Hawaasaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee Machaal borusitti fudhaan Direedawaan Adaamaa Elektiriik Baankii Daldala Itoophiyaa waliin kan morkatan ta'a. Taphoota boruu keessaa kan Elektiriikii fi Baankii Daldala Itoophiyaa tapha xiyyeeffannoo guddaatiin eegamudha. Baankiin Daldala Itoophiyaa tapha qixxeessituu 2 osoo qabu garaagarummaa qabxii 5 caalamuudhaan sadarkaa 2ffaa irratti argamu. Elektiriik qabxii 30 walitti qabate sadarkaa 1ffaan dursaatti kan jiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa immoo qabxii 25 sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu. Waancaa Itoophiyaa marsaa 3ffaatiin har'a akkasumas immoo boruu fi wixata itti fudhaan taphoonni kan taphataman ni ta'a. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 4tti ganama kana Akaaqii Qallittiin Nageellee Arsii waliin sa'aatii 7 irratti Bahar Dar Boddiitti sa'aatii 9tti ammoo Madeen Itoophiyaan Bishooftuu waliin kan morkatan ni ta'a. Istaadiyeemii Finfinneetti ammoo har'uma sa'aatii 9 fi walakkaatti Machaal Dirree Dawaa waliin kan taphatan ni ta'a. Odeeffannoo biyya keessaa kanumaan xumuruudhaan Dawa ucheza Dukele. Dos passa gol que baba Muhammad. Sporting. yaa qaama keenya jabanee haa eeggannu. Sporting. Laatiira jennee hundaan haa sosoonu. Sporting. Laatiira jennee hundaan haa sosoonu. Sporting. Hoggayyuu